Ashama harka fuune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduu keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu ana bunnoo waa beekote. Duraan dursaa hangafoota oduun isinitti hima. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaatti namni nagaa barsiisaa Taammiruu Sanbataa jedhamu waraana mootummaatiin ukkaanfamuun eessa buuteen isaa dhabamuun ibsamee jira. Godina Arsii Lixaatti humnootiin mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun namoota nagaa dararaa jiraachuun himame. Oduu keenya birootiin lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dhumaa jiraniif lammiileen biyyattii sagalee akka ta'aniif abbootiin amantaa gaafatan. Kunneen hangafoota oduu turanii amma oduu bal'inaan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaatti namni nagaa barsiisaa Taammiruu Sanbataa jedhamu waraana mootummaan ukkaanfamuun eessa buuteen isaa dhabamee jedhame. Bal'ina oduu kanaaf Oziyaa Faaris wanta qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Kombolchaatti namni nagaa barsiisaa Taammiruu Sanbataa jedhamu waraana mootummaan ukkaanfamuun eessa buuteen isaa dhabame. Waraanni mootummaa mana isaatii qabuun erga dhabamsiisanii torban lama ga'eera kan jedhan maddeen maatiin du'eeraa fi jiraasaa wallaalanii dhiphina keessa jiru jedhame. Namni kun itti gaafata waajjira bulchiinsa aanaa ta'ee hojjechaa kan turedhas jedhameera. Humnoonni mootummaa hidhaa fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatan jabeessanii itti fufuus maddeen keenya Oromiyaa jiran nuuf himaniiru. Bifuma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Daallee Waabaraattis nama miseensa raayyaa ittisa biyyaa ture sababa dhukkubsateef gara maatii isaatti deebi'ee shaneetti makamuuf waraana mootummaa gante jechuun humnoonni mootummaa ajjeesuu odeeffannoon arganne mirkaneeffanneerra. Humnoonni mootummaa kunneen fulbaana 7 bara 2023 aanaa Daallee Waabaraatti dargaggoo Miftaa Faaris jedhamu ajjeesuun reeffa isaallee maatiin akka hin awwaallanneef dhowwachuu himameera. Dargaggoon kunis miseensa raayyaa ittisa biyyaa keessaa kan ture oggaa ta'uu sababa dhibee sammuu qabuuf gara maatiitti galee ture. Humnoonni mootummaa ajjechaa fi hidhaa seeraan alaa itti fufiinsa raawwachuun uummata keessatti shororkaa jabaa uumee jira. Godina Arsii Lixaatti humnootiin mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun namoota nagaa dararaa jiraachuun himame. Bal'ina oduu kana akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Godina Arsii Lixaatti humnootiin mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabda jechuun namoota dararaa jiraachuun himame. Godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotti hojii barsiisummaa kan hojjetu barsiisaan Edoo Galgalu badii tokko malee hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda jedhamuun hidhamee dararamaa jiraachuu maatiin himan. Barsiisaa Edoo Galgalu mana barumsaa aanaa Siraarotti dura taa'aa kan turee fi waggoota 2 oliif kan tajaajilaa turedhas jedhameera. Barsiisaan kun ji'oota 1 oliif erga hidhamee ukkaamsamee booda gara waajjira poolisii magaalaa Shaashamannee Appoostitti geeffamuun hanga ammaa badii takka malee achitti hidhamee dararamaa jiraachuu maatiin himaniiru. Erga guyyaa hidhamerraa kaasee hanga har'aatti mana murtiitti osoo hin dhiyaatin ji'a 4 oliif hidharra kan ture barsiisaan kun baay'ee dhiphatee jiraachuu maatiin barsiisaa Edoo himaniiru. Barsiisaa Edoo Galgaluu abbaa maatii fi ilmaan lamaati. Mootummaan Itoophiyaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun lammiilee Oromoo godinaalee Oromiyaa guutuu keessa jiran dararaa jiraachuu maddeen biyya keessaa fi idil addunyaa himaa jiru. Lammiilee Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dhumaa jiraniif lammiileen biyyattii sagalee akka ta'aniif abbootiin amantaa gaafatan. Bal'ina oduu kana akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee keessatti sirni kadhannaa abbootii amantaa Islaamaa 300 ol hirmaachise guyyaa irraa waaree boodarraa eegalee adeemsifamaa jiraachuu qindeessaan sagantichaa Ustaas Fuwaad Sultaan himan. Duulli hidhamtoota kanaaf sagalee ta'uu marsaa hawaasaa irrattis bal'inaan adeemsifamaa jira. Rakkoo siyaas dinagdee hawaasummaa hojii dhabdummaa hiyyummaa fi dhiittaa mirga namoomaa mootummaan Itoophiyaa raawwatu baqachuun gara biyyoota galoo galaanaa Edan kan imalan lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman jireenya baqaa dugda itti galuun dararaa biraatiif saaxilamanii jiru. Mootummaan Saawudii Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa biyya isaaniitti baqataniidhuun sarbama mirga namoomaa hamaa irratti raawwataa jiraachuusaa dhaabbilee mirga namoomaaf falman Amnesty International fi Human Rights Watch gabaasaa turaniiru. Duula hidhaa mootummaan Saawudii Arabiyaa Itoophiyaanota irratti raawwateen manneen hidhaa Saawudii keessa jiran guutummaan guututti hidhamtoota lammiilee Itoophiyaatiin guutamaniiru. Saawudii fi Itoophiyaa Mohammed bin Salmaanii fi Abiy Ahmed, Embaasiin Itoophiyaa fi Embaasiin Saawudii, Ambaasadar Leencoo Baatii fi Ambaasadar Abdul Baqii Ahmed
rakkoo lammiilee Itoophiyaa keessa jiran kanaaf birmannaa taasisuu diddan jedhamuun qeeqamaa jiru. Dararaa gidiraa cabiinsa mirga namoomaa hidhamtoota kana irratti raawwataa jiru hordofuun fulbaana 3 bara 2020 gaazexaan Biriitaaniyaa The Telegraaf gabaasa qabatee baheen Itoophiyaan lammiilee ishii azaaba manneenidhaa Saawudii keessatti dararamaa jiran calliftee ilaaltee jedhe. The Telegraaf qorannoo rakkoo hidhamtoota kana irratti adeemsifameen waajjirri qoonsilaa Itoophiyaa Jiddaa hidhamtoota manneenidhaa Saawudii Arabiyaa viidiyoo fi suur sagalee akka gadi hin dhiifne doorsisaa ture jedhe. Xalayyaa chaappaa qoonsilaa imbaasii Itoophiyaa magaalaa Jiddaa jiru kan ofirraa qabu argadheera jechuun kan gabaase The Telegraaf hidhamtoonni suuraa fi viidiyoo dararaa isaanii saaxilu kabaja Itoophiyaa fi Itoophiyaanotaa biyya jiraniif akka gadi hin dhiifne akeekkachiise jedhe jechuun haala bakka buutonni bulchiinsa mootummaa Abiyyi Ahimad lammiilee Itoophiyaa manneenidhaa Saawudii Arabiyaatti qoosaa turan saaxile. Hidhamtoonni manneenidhaa kana keessa jiran yaada kennaniin uffanni qaamatti godhannu nurraa dhume, eegdonni manneenidhaa yeroo barbaadan nutti seenuun bakka kaameraan hin jirre nu geessanii nu reebu, hidhamtoonni dhibaman wallaansa hin argatan, namni du'e reeffi isaa nurraa hin ba'u, nyaataa fi dhugaatii nuuf hin dhiyaatu jechuun miidiyaa hawaasaa gubbaatti himaniiru. Rakkoon lammiilee Itoophiyaa kun furmaata akka argatuuf abbootiin amantaa Islaamaa 300 ol godina Harargee Ba'aanaa Baabbilee keessatti guyyaa har'aa sirna kadhannaa taasisaa jiraachuu qindeessitoota sirna kadhannaa kanaa keessaa Ustaaz Fuad Sultaan miidiyaa OMN yaada kennan irraa hubanneerra. Lammiilee Itoophiyaa manneenidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran nyaata, bishaan, wal'aansa, uffataa fi eegumsa mirga namoomaa dhabuun dhumaa jiru kan jedhu qindeessitoonni kadhannichaa rakkoon hidhamtoota kanaa furmaata akka argatuuf abbootiin amantii kadhannaa akka taasisaniif sagantaan kun biyyatti akka qophaa'u taasifneerras jechuun dubbataniiru. Torba lamaan darbee kana keessa namoonni hedduun manneenidhaa keessatti dhumuun reeffi namoota du'anis akka hin baane taasifamuu hidhamtoota irraa odeeffachuun danda'ameera. Rakkoon hidhamtoota kanaa furmaata akka argatuuf uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa jiran lammiileen Itoophiyaa abbootiin amantii qondaaltonni mootummaa fi imbaasiin Itoophiyaa Saawudii Arabiyaa jiru sochii taasisuu qaba jechuunis qindeessitoonni kunneen himaniiru. Uummanni Oromoo biyya abbaa isaa irra jiraachuu dadhabee lubbuu isaa du'arraa oolfachuuf gara biyyoota adda addaatti baqachuun koolee galtummaa gaafatus biyyoonni hedduun bifa adda ta'een lammiilee Itoophiyaa qofaatti baasuun dararaa hamaa irratti raawwataa jiru. Karaanis lammiileen Itoophiyaa kumaataman lakkaa'aman daangaa Saawudiitti hanga manneenidhaa Saawudiitti du'uu isaanii dhaabbileen mirga namoomaa garaagaraa gabaasaa turaniiru. Mootummaan Saawudii Arabiyaa dhiibbaa siyaasaa mootummaa Itoophiyaa irratti uumuuf lammiilee Itoophiyaa biyya isaa jiraatan dararaa jira jechuunis dhaabbileen garaagaraa himaa jiru. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork oduun keenya kan guyyaa irraa kan hangasii ture. Oduu dubbisuun kan isin faana ture ana Buunnoo Waaqeqooti. Isinis qophiileen keenya guyyuu akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork sabskiraayib gochuun maamila keenya akka taatan gamanumaan isin affeerra. Qophiilee keenya biroo hafanii wajjin turtii gaarii. We'll be right back.